السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال في قاري كم في أخي سنجرتني نيجي الدنيا الحمد لله رب العالمين. كنو عبدي غارديان دي لسن رامانة تيام بيسيدين أنا ما وارديات أبيه چورا بربادنا وارديان سا غوتو تي چورا mana تيام أكو ما جرين تي jechuun ka asumatti namni tokko waan godhe nam tokko namni waa si godhu jiru ala sodaa namatti hin qabnu beekta mana eegan enga suuqa kan manni saawamne manattis waardiyaa godhachuun gaarii namni mana isaa beekte wanti achitti hambifnee fi namoonni tokko tokko hin jiranii mire abdii fi ibsaa fi dachata walii galan yookaan jiranii hinaafan addaatti dhagahamuu dandeetti saniif akka dhufanii mana yaa'iitti hin goone manatti yaa'ii hin goone achitti hambifnee jechuu barbaade amarqaan talaunoo gara mana ibsaaf deemaa jirra. Waardiyaan takka illee isin jirtu waardiyaan isin barbaachistu. Waardiyaan mata si taa'an aan jedhee ture. Harreewwan gartee shaaraarra jira yoon akkaan fedhe bul godhees akka udaatti yoon cafa keessa yoo akka udaatti na cafa keessa naaf isa bichaadha namni biraa tokko illee nu bira hin jiru. Walaakin ammoo daawwattoota keenya jidduraan ibsaallee amansiiseetiin akka wannaatti ibsaas tasgabbeesseetiin jira. Jidduraan kaleessa wanni isin hin dhufiniif ibsaas tasgabbeesseetiin haadha mana ibsaatillee waa hundaa'u. tasgabbeessee egaan abdii bira dhaqee deebi'ee boodatti jechuudha. Viidiyoo isiniif waraabne haala sanin jechuu egaan waa hunda haala mijeeffadhe boodatti jechuudha. Arra gara keessan dhufuu danda'e. Amma gaa kunoo abdiinis waardiyaan malee akkamitti manaa baa kan jiru beekte. Waardiyaan malee manaan boo jennaan gaaboo billaalee eega gartee miti anu waa waardiyaan qabuuti. Anu waa waardiyaan qabu duraan waa waardiyaan babbaaneen gallu qaboo hangeeyyoon waardiyaan babbaatee galtaan jenga. Duraan maa akkasuma bas yeroo tokko darbee jechuudha. Darbee gisee takka takka akkasuma jaa wallaahi. Yeroo takka dubbii namti daawwattoota keenyaa kabalchiistu wallaahi laazimi. Saniifi. Yaa kee arraan taa jimaa giddi mana afaan nakaa jirti. Balaa jimaan qabamuun gaarii bara namni gartee miti. Jimaan. Waa akka uummata biyyoota. La namni mirkaanee bara onnee dhaasi godhaa jimaan sudaatiin ma. La jimaan onnee inshallah kee yoomuu hundaafuu jechuun araarri bareeda durallee nuti wallabbii akkasii hin qabnu afaan makeenatu wal jala taree kanaaf akkuma beektan akkuma viidiyoo duraatti irratti isin tokko jechuudha waa hedduu keessa deemee dubbachuun barbaanne kanaaf ta dabarte akkuma jirtu dabarte abdiin akkuma duraan akkuma jeetti qabeenya ibsaa kan bade guututti anaatu ammalataa jee waa hunda niin kafalaa eega jedhaka maalirratti jechuu danda'e beekta amman tana wanti ani hin kafala jedheef namoonni gocha san khalaas niin kafalee geetti niin kafaleettee miti niin kafalumaan bira quti ibsaa keessa namaa godhuun gartee miti wannaa miti mush daruurii miti eega nam tokko mansulummaa fudhatee ibsaatti illee himee qabeenya kee guututti kan bade abdiin akkaan an kafalu eka maaliif gocha kana anaa waliin raawwanne garuu namoonni sun eega kaatanii jedhan ani immoo dirqama kiyya qabaadhee dhabe hanga tokko ta'us yoo danda'e guutuu isaas bira hin dhaabbadha inshallah ani illeen cina tokko hangaan danda'u sin gargaara jeetiin jira inshallah rabbina gargaaru sanaaf saniif akkasi daawwattoota keenya kun kanarra dhaabbati takara kaanii immoo gartee migaa nam tokko eega gartee miif qabe itti qabaan rabbi qaba waan balleessu hundaa'u balleessee na fakkaatte gaafa san gaanuu fakkaatte goone eega jaanii amma immoo karaa nu baasu karaa nagaa qofa saniif daawwattoota keenya kunoo yaa'u jirra firraa maaliif gaa bu'aan hin jirtu yaa'iin bu'aan hin qabdu har'a magaalaa keessa hundaa'uuf jira rabbi takka haa jechuun waardiyaan akka duraanii sun waardiyaan deemee dengaddana qofalchiisee beekadhu waardiyaan abdii sanuu haa babbadduudha waardiyaa biyyii gartee miti jajjabdu sadii ulaara naa kaayee gizeen kunis gizeen tolseenu hai eessa deemta boo akkana abdii biratti hin deema mamnuu abdii bira dhaquun naan jose ta'a abdii biratti dhaquun mamnuu naan jedhe awwa gurbaan lakke سؤال إنكو لا لك إنك والله كقدر باجي إنك أنا لك تفرد تيجا داوت تغني كنا رانتنا كما تجايبا كانت تجرا سنفو إنجرا ميره قال لي كتر بس إذا هندن بيجي ساني كرتي بيجي كنا ندرو اللي بيخان كرومو ويرو نينكا ما أجزي كرتي متي هجوان جمع تشوكو بفو هجوان أراكابوس قلبي ده كان تايتي نفان كداون هجوان سينما saniif abdii firraa amir faanu adaan tana arirra jechuun jirame afaan kaatalle jechuudha saniifu ayye
Akkasi anaatti sirraa dhiisatti jimaa baane. لا لا أول مرة إنه جماعة أباك أبدا فيديو دلوقتي بقى ديو تنمو فكيسة تكو كنابي أرنتنا جيتون دجاج لين منا في جدو في جور أشي أرارا كنا بوسوك أمنا لنا أن لين جيتون أدل كما كوتي تكفى إبسا أكاتا تولد من سنة هنداني بيتني كنافي ولدبن سنيمو Akkuma jiru ta'e akkuma jiru ta'ee haala jiru guutuu jechuudha rakkoo balli badii balleessa guutuu ufirratti ni hammaladha. Namoonni kun immoo akkuma beektan ni jira mire farda kooraa tolfatanii kutanna fakkaate. Inshallah huma hundaafuu hanga akkaataa taanu maal akka ibsaan immoo maal akka naan jedhu maal akkanatti xalabatu rakko badiin kiyyoo kana liisa kana waa anuma badii kiyya badii namoota bira dalagan hin fudhu badii ofii dalage qofa fudha jechuudha. An badii inni namaa ka badii fudhatuuf fakkeenyaaf sodaa namaa osoo hin taane beeka akka yaadutti jechuudha. kun kana naatu fudhatu waan gartee dhufuu fi gartee miti rakkoolee gara fuulduraatiin adeemtu guutuu tokko taaneetitti akka ajaa'ibaatti hojjenna. Warroonni nuti duudhaaf as gidduutti kushaasha guutan isin fayyadu. Eeywaa nama hundarraa abdii filadheetiin abdii qabadde kun yoo isin aarse bishaan ragga dhugaadha. Anaatu isin hin jaa. Bishaan yoo bishaan malee isin gadi liqimuu deesi niu dhageeffatina irraa dhiisaa bira kutaan isin hin jaa. Maaliif jennaan dubbiin takka takka nama gadi hin deemtu. Ammoo garuu dhugaanni qallatti malee hin cittu. Akka feetan deejaadha. Andachaas mana beeytanii dachaas waan barbaadan takka wanni narraa irreessan hin jirtu. Waan takka xurii qeensa galaa abbaan barbaade yoo ta'e ifin dararina. Dachaas maqaan isaatis hin badu. Maqaan isaatis waan gartee rabbiin hin balleessin takka ilmi namaa tokko balleessuu hin danda'u. Dachaas hin qofaa miti amman tana jechuudha wanti jechuu barbaade asumaan hordoftoonni illee akkanaaf baran xiqqoo waa dhaamatu barbaade maali beektaa? Abdii wajjin akkamitti walitti araaramtu warra ta'e namoota hedduutu abdii wajjin akkamitti dachaasii wajjin akkamitti araaramtaa ibsaa wajjin akkamitti araaramtaa jedhanii ammallee deebiiti iccitii ani hedduu garaa kootitti baan udaanuu garatti baanna iccitii qabatu hin dadhabne jechuudha. Kanaaf osuma beekan waan hundaa irra taran jechuudha. Maal godhanii namni nagaa buusu tokko dirqama badillee waan guutuu fudhatee jechuudha. Nagaa filadhee garuu immoo nagaa filachuu kan ammoo dirqamaan namni na dirqeeti miti jechuudha yoo kana. Isa keessaa dhufteeti yaa nammoo dhaqeetiin gaafadhee ni mari'adhee immoo waamicha naaf godhee ture waamichi san immoo qeebaleessi ture. Kanaaf asmaanuu jechuudha namoonni dhimma biraa fakkeenyaaf abdirraa warroonni ni qabna ka jedhu taate yoo ka jira taate akka dhuunfaa kiyyatti asaa bahanii na barbaadanii garuu immoo sababa ibsaatiif jecha wal qabatee gocha tokko gocha hin taane tokko abdi irratti ni dalagna yoo ka jettan taate asumaan isinii dhaabna. Harkaan tuquu miti san gartee miti. Maaliif ani akkuma beekamu akka duraanii san bishaan nama liqqisiisuu fi maaliif sori hin jiru jechuudha. Kanaaf waan dhufu hunda anatu hammalata jechuudha. Garuu immoo ammaan booda maqaa ibsaatiif jecha Abdulazizin Zoosifnaa Abdulazizin maal goonaa jettanii sammuu keessan keessatti yoo ka yaaddan taate dogongortanii jirtu. Dafaatiif mataa keessan keessa haqa. Ammallee immoo yeroo akkana jedhu kana immoo sodaa eenyumtu isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu rabbi malee ilma namaan sodaadhu jechuudha. Maaliif akka tokko gowwaadhaani akkuma dachaas baanu waan itti xiqqeessan immoo du'a malee irraan deebi'u jechuudha. Ani har'aan tana badii tokko xiqqaa irratti jechuudha nama kana ajjeesi yoo jedhan ni ajjeesa jechuudha xiqqaa irratti. Kanaaf sun akkas naatu sumaa kan naa qaba dume dubbisan sun akkas daawwattu keenya dubbii takka takka qola luma keessa dhiisnee bira kun daawwachuullee isa rakkisuun barbaannu yaa ani immoo dhugaa dubbachuuf abdiin akkasitti dhugaa bu'aa gaardiin bobbee gaardiin hangalusanii naan ajaa'ibaa maaliif jennaani ijoolleen isee itti dalagaa hin qabdu waan jedhu takka Gala, yeroo akkana jennu ijoollee sidhaa. Dhaggeeffadhu takka ijoollee tanaaf raatii baasee ifuma isaatiif yaaddoo hasaaraa biraa keessa garuu deema gara fuulduraatti. Maaliif namni nama eegu kun gaafa waan namarraa eeggataa bitaa wanta kanya. Saniif hanga yooma buleessa kanya kun gartee. Laa waan tokko gaardiin no akkas yoggaa jenne gaardiin ittuma fufa. Kuni
Addunyaa isaan kee qullee fi yaaliini. Maaliif kanneen amma? Maaliif namoonni tokko maal jedhan beekte? Abiyyi moo eenyu abdiin mootummaa abiyyi. Ta'ee jira yeroo muraasa keessatti. Artiste taqalli kala qalbaa qaccaa fi bula. Sun akkasii abdi yeroo muraasa keessatti yeroo gabaabaa keessatti yoo muummicha ministeeraa ta'e illee hin beekne. Yeroo gabaabtuu keessatti muummicha ministeeraa ta'e illee hin beekne aqalli shiiga rabbiin haa godhu muummicha ministeeraa sanuu maaliif beekna ree. Amma immoo gaardii isaatiillee deemaadhaaf irraa tattaan jeeni. Dhugaa dubbachuuf yaaddoo gosa biraa isaan galee namni akkasitti jechuudha walumaa gala gaardiin bobbee galee har'a gaanuma akkasii gaardiin bobbee galu sanii mataa kiyya quroo dachaas qabee magaalaa keessa hojii deemu jirra jechuudha. Gaardiin isaatti sarraan tanaanuma waa hundaa'u jechuudha. Maaliif namni olii galee alaa gala namni gisee olii galee waan alaffirraa eeguus hin qabu waan gaardii godhatuufis hin qabu maaliif wallabbii yoo jiraate namni gaardii fi kanatti ajajama malee wallabbiin jiraachuu baannaan nageenyi jiraannaan mootummaan biyyaatu gabbeen magaalaa keessa nagee jimaa basee ol deebi'aa jechuudha biyyiin sulaa nageenyi biyyisaa keessa jiraate. Yoo mataa nyaataa manaan nyaatu mataa mana keenya nyaatee deebi'aa hawaasa wajjin sun akkas daawwattee keenya inshaallaa. Kanaaf kallattumaan gara mana ibsaa yana. Akkas daawwattee keenya kaalifa gaarii amma kallattumaan gara mana ibsaatti deemu deemna. Anaaf abdiinis yaa akkuma beekamu waa hundaa'u anaa mansulummaa fudhata isin sodaachisin haala takka illee ibsaadhaas waa hundaa'u amanseetiin jira. Sodaa takka amaleetti jechuudha. Karattis laa barbaachisu hundaan waan takka wanti namarraa sodaatu hin jiru. Takka. Saniif akkasii daawwattoota keenya qaaliif gaarii inshaallaa hanga mana ibsaatti deemuu deemnaati mana ibsaatti gartee wal harkinaan keenya mana ibsaa ta'u hangasitti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.